waa'ee alaabaa kana jecha alaabaa joo baasuu irraa kaasee alaabaan tun yoo makka baatee alaabaa tana alaabaa Oromoo jaaniiti qabna malee alaabaa akka dhaabaatti ulaalu alaabaa sa yeroo akka dhuunfaatti mallattoo Oromootiin fudhadha malee mallattoo yeroo gabrummaa Oromoo itti hidhamee ittiin dararamaa ture yeroo rakkoo osoo Oromoo waliin qoodin yeroo bakka takka ture waan lafa kaayate wanni san so alaabaan san namni maqaatti baasees isin akka ta'es odeeffannoo amma dura gootee irratti harkadheetiin jira urjiin alaabaa san gubbaa teessulleen bakkalchi maal akka ta'e amma dura yeroo himtan odeeffata kan irratti dhaqaseetiin ture so waan san irraa mee waan tokko nuu jaa alaabaa kan karoorse Muhammad Umar Qaadiiti bara hedduun dubbadhe dhagayamuu dhabdee amma galanni rabbii haa gayu dhagayamte baramte bakkirraa burqite eenyu karoorsee qofa wanni na jala galee kaniin seenaa qabriitii yettiin galu waa hundaan gaafadhe cheermaana kiyya Muhammad Umar maaliif gararreen diimtuu walakkaan magariisa garjaleen diimtuu taatee jeetiin gaafadhe wanni jee halluun diimtuun gubbaa dhiiga keenyaa magariisni walakkaadhaa dachii teenya magartuudha halluun diimtuun jalaatis dhiiga keenyaan atta gubbaa dhiiga keenyaan arkatti jetti magariisni dachii teenya diimaan jalaammoo diimaan garjalee dhiiga keenyaan tiifanna jechuudha namni isii tana alaabaa teenya karoorsee hayyuu guddaa falmataa loltuu fakkiin qabne Muhammad Umar Qaadii Ahmad Yusuf isaatu alaabaa tana karoorse tole hoo urjii walakkaatun hoo maaliin jeen urjii walakkaatun bakkalcha maaliif jennaan bakkalchi Oromoon walii galatti abbootii teenyarraa qabee wanni beekan bakkalchi mootii urjiileeti bakkalchin gartee irra mara yookaan orbitiisaa bakka arrarraa ka'e naannaweeti ama 8 itti deebi'aa gadaanis abbaan gadaatis filamee yoggaa ama 8 guute bu'ee yoo gaarii ta'e filamee bu'ee khabiraa filama yoo gaarii ta'e itti deebi'ee filama jedhe booda maal na yaadachiisa walaloo Abboo Bakrii Saphaloo katabe dheertuudha hanguma waan isaniin fuudha araa jechuun election jechuun araa bahanii luba foon hiranii yoggaasuun gaggaariin namaa filamaa baheessu malaalee namuu filata isaan san turaabaa doorii ja'amaa araa hoggaa torba guunnaan gadaa fixate bahee walga'ee lubumaan qalama baheessu malaalee namuu filata isaan san turaabaa doorii ja'amaa gartee ama 8tti bakkarraa ka'e deebi'a jechuu anaa ijoolleetiin dhagee araa jechuun filmaata jechuun araa jechuun election jechuun election filmaata jechuun dubbaarraa ujureerraa filachuudha araa jaanii warra maqaan qabneeti filmaata jaagartee akka mircaa fa'aa araa jettu Oromoon kunuu barnoota tokko